Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kiyya. Mee walloo gabaabduu tana isiniif qabadhee dhiyaadhee ittiin bohaaraa. Mata dureen wallichaa waggaa kuman jiraadhu jedha. Waggaa kuman jiraadhu kaleessas du'uuf dhaladhee duuti uumama ta'us beekaa anis yoom dagadhee yoo du'e maal qabaa hin gaabbu hedduu jiraadhee hamaa fi tola addunyaa hedduun danda'ee baadhee. Uumamni dachee kamuu lafarra jiraachuu hawwaa akka waan ofii jiraatu ati maaf of goota gowwaa. Namni fuudhuuti dhalootaa guyyaasaa eeggata malee kan murteesse waaqa qofaa hubadhu mee yoosiif galee. Ati du'a koo hawwiteedhaaf ani guyyaa koo nan qadhu moortuuf hinaaftuun dhagahee abjuu siree koo baqadhu. Ammas nan jiraadhaa hin du'uu siin baana. Moortu dhageessaa ati du'a kan kee hin beekne du'a isaa jireenya keessa. Waan jirtu of seeta malee wayyaa uffachuu kee gartee nan jiraadhe jettee of tuultaa jiru du'a kee yoom barte. Isa waaqni naaf qopheesse qooda koo ammas nan nyaadha eebba saba kootii hirkadheen borus abdiidhaan jiraadha. Waan na dhaggeeffataniif galatooma. Yaada qabdan koomenti jalatti naaf kaa'aa, subscribe gochuun dagatina. Chaanaalii kana haaraa taatan jechuudha. Amma yeroo biraa wal arginutti nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu.